Biqilaa har'aadhaan nuti dinagdee oolchuun kunuunsinee dhalootaaf dabarsinaa jiran jiraattonni aanaa Daallee sadii. Godina Qellem Wallaggaa aanaa Daallee sadii ganda Immooti Duulee dhaabbii biqilaa sharaa magariisa marsaa torbaffaan dhaadannoo dhaabuun bayyaannachuu jedhuun bakka qaamoleen hawaasaa garaa garaa argamanitti eegalchiifameera. Namoonni dhaabbii biqiltuu kanarratti hirmaatanis biqiltuun dhaabaa jiru rakkoo jijjiirama qilleensaa dhufu hambisuun cinatti nyaataaf kan oolan waan ta'eef xiyyeeffannoon dhaabaa jirra jedhan. Dhiqama biyyee hambisuudhaan jijjiirama qilleensaa qabatamaa fiduudhaan rooballee rooba yeroodhaan walirraa faffagaachaa ture yeroo isaa eeggatee akka inni roobu taasisuudhaan ofii keenya dhaabnee agarree ofirra dabarree bu'aa guddaa diinagdee biyyaa keessatti illee dabaluu akka inni danda'u nyaata madaalamaa daa'imman nyaachuu akka danda'an ofirra dabarree biyya kan biraadhaaf gumaachuu karaa dandeenyu jechuudha kan itti amannee hojjetaa jiru. Biqilaa kan akka dhala isaatiitti kunuunsa isaatiifis ejjennoodhaaf kutannoodhaan waliigalee dhaabaa akka inni jiru ifatti jira jechuudha hawaasa bal'aa biratti. Kanaan duraayi bosona ta'ee dhumatu ta'a. Inni ammaa immoo ija isaa nyaannee itti fayyaduu maatii koo sanas fayyaduudhaaf wanta ta'eef itti soqee haramee waggaa sadiis waggaa afuriis ta'uu hamma inni ija godhatutti duukaa bu'ee hojjedhee na ilaalee uummati isaa immoo jaarsa dadhabaadha wanta ta'eef uummati isaa immoo ijoolleen akka hojjetan taasisa. Kanaan duras biqilaa hedduu dhaabnee tajaajilaafis oolaa jira jechuudha. Biqiloonni kanaan dura dhaabama biqilaa dhiqama biyyee kan fayyadanidha. Garuu biqilaa guyyaa har'aa kan dhaabbuudhaaf irratti argamnu biqilaa nyaata namaatiifis gabaadhaaf barbaachisaa kan ta'an kana hojjetaa misoomaa deeggarsa isaatiin biqilaa filatamoo kana dhaabuudhaaf guyyaa har'aa asitti argamna jechuudha. Nu amma hamma humna keenyaa deeggarsa goonee misoomsaa irra jechuudha. Kana booda dhaloonni keenya jalaa ilaalanii ijoolleen biqilaa kana itti fayyadamuudhaaf dirqama isaaniiti jechuudha. Bulchaan aanaa Daallee sadii obbo Toleeraa Asfaawanichatti bara kana walii galaan biqilaa miiliyoona 30 ol dhaabuuf karoorfame keessaa ashaaraa magariisaa fi biqilaan miiliyoona 4 fi 600 ol qopheessuu himanii guyyaa har'aa biqilaa 54 ol lafa hektaaraa 17.5 irratti dhaabamee jira jedhan. Bara kana qofa ashaaraa magariisaan biqilaa miiliyoona 4 660 kan bara kana dhaabnu achi keessaa har'a lafa hektaara 17.5 irratti biqilaa 54 guyyaa irraa kana gita hawaasaa hundarraa qonnaan bulaan dargaggeessi dubartoonni jaarsoliin abbootiin gadaa utuu nafini karaa ho'aa ta'een akkuma mul'ataa jiru kana guyyaa irraa bifa gaarii ta'een kan hojjenne kanaaf dhaabuu qofa mootuu hin taane kunuunsa inni guddaan jechuudha. Hawaasni biqilaa kana sirriitti akka kunuunsu waamicha guddaa dabarse. Gaafatamaan waajjira qonnaa godina Qellem Wallaggaa obbo Mul'ataa Waaqjiraa godinichatti biqiloota gosa garaa garaa miiliyoona 300 fi 5 dhaabbiif qophaa'aa jiran keessaa miiliyoona 29 ol nyaataaf kan oolu ta'uu himuun sagantaa kanaan biqilaan miiliyoona 86 ol aanaalee 12 keessatti hirmaannaa hawaasa bal'aan dhaabbateera jedhan. Miliyoona 296 qopheessuuf karoorfannee karoora qabannee ol miliyoona 235 qopheessinee kana keessa hanga dhaabbiidhaaf kan geessisnee jiru miliyoona 271 isa kana dhaabuudhaaf boolli hundiyyuu qophiinsaa xumurameeti kan jiru. Biqiloota dhaabnu kana keessaa immoo biqilaan miliyoona 29 ol mudura qofa jechuudha. Mudura qofa yeroo dhaabnu ilaalcha gabaa giddu galeessa godhachuu kan ka'umsa godhannee karaa koomershaal faarmingiitiin avokaadoo irratti, paappaayyaa irratti, burtukaana irratti, muuzii irratti kilaasteroota gurguddaa hundeessinee koomodiitiiwwan arfan kana qofa gara hektaara 4,000 dhaabna jennee qabannee hojjechaa jirra. Mootoo uummanni keenya ittiin biqilaa bosonaa dhaabuudhaan bayyanachuu kan jedhu mootoo keenya bara kana duratti biqiloonni xiyyeeffannoo addaa barbaadan muduratti dabalatee keessaa biqilaan bunaa sagantaa ashaaraa magariisaa kana keessatti qabamee hojjetamaa jira. Keessaayyuu dhaabbii guyyaa har'aa jalqabsiisnu keessatti qabatamaa godina keenyaatiin guyyaa har'aa qofa biqilaa 86 ol dhaabna jennee qabannee hojjechaa jirra. Isa kanas uummanni keenya daangaa amma daangaatti ba'ee hojii kan hojjechaa waan jiruu fi karoora qabannee milkeessuu dandeenya kan jedhu amantaa guddaa qabna. Kana gaafa ilaallu uwwisa bosonaa dabaluudhaan ekooloojii naannoo keenyaa sirreessuudhaan oomishaaf oomishtummaa dabaluudhaan carraa hojii uumuudhaan dinagdee keenya guddisuu keessatti qonnaan bulaan keenya damee kanarraa fayyadamaa ta'uu isaatiif hojiin ashaaraa magariisaa bu'uura hojii misooma keenya qonnaa hundaa ta'uu isaa kan agarsiisu. Bulchaan godina Qellem Wallaggaa obbo Gammachuu Gurmeessaa biqiltuu dhaabuun madaala uumamaa eeguu fi dinagdee biyyaa gabbisuuf kan gargaaru ta'uu himuun muuxannoo baroota darbanii fayyadamuun bara kanas lafa hektaara 60,000 ol irratti dhaabuuf hojjetamaa jira jedhan. Uummanni biqilaa dhaabame kunuunsuun dhalootaaf dabarsuu qabas jedhaniiru. Godinni keenya waggoottan darbe biqiltuu hedduudha kan dhaabate. Keessaayyuu biqiltuu kun dhaabachuu isaatiin jijjiiramni bishaan irratti biyyee irratti dhufee jira. Ana qofaa miti bosonni uumamaas kan namtolcheedhaan naannus kunuunfamee bineensonni badan deebi'uu jalqabanii jiru.
lafa tokkorraa hektaara tokkorraa oomishni argamus oomishtummaan dabalaa jira. Kanaaf bal'inaan akka waliigalaatti erga hojii kana hojjechuu jalqabne jijjiiramoonni hedduudha kan dhufe. Yeroo ashaaraa magariisaa jalqabnu godina keenyatti uwwisni bosonaa dhibbeentaa 20 irra ture. Har'a yoo xiqqaate waggoottan 6 darban waan dhaabneef dhibbeentaa 26 irra geenye jirra. Kun kan agarsiisu jijjiiramni dhufaa akka jiru kan agarsiisudha jechuudha. Kanaaf bara kanas aanaa Daallee Sadiitti ganda immoo irratti kilaastara avukaadoo fi kilaastara appilii bara kana jalqabsiisuu fi yoo xiqqaate bara kana lafa hektaara 61 ol kan ashaaraa magariisaa nuufnu jechuudha. Kanaaf kana hunda yoo milkeessine galma badhaadhinaa ashaaraa magariisaan qabanne sana galmaan ga'uun kan danda'amu ta'uu isaati jechuudha. Biqiltuun dhaabbate akka ilma namaatti eegamee kunuunfamee tuttuqaa namaa fi beelladaarraas eeguun murteessaa akka ta'e sumaan uummata keenyaaf waamicha dabarsuu barbaada.